Hiriyaan walii lama. Hiriyaa maqaa fi hiriyaa qaarraa dubbanna. Hiriyaan haqaa isa bara rakkootti si wajjin rakkatee bara salphate si wajjin salphatee jiruu fi jireenya kam keessattuu iyyuu dhiphuu fi bal'ina si wajjin qoodatu kan of dabarsee siif laatu isa ofii qofa osoo hin ta'in siif jiraatu. Hiriyaan akkasii baraafuu bakkaafuu baay'een argamu. Baay'ee barbaaduuf hin dhiphatin yoo argatte carroomteertaa qabadhu. Hiriyaan maqaa garuu kumaaf kitiratu si marsee jira. Warri gaafa ati argattu sagalee wacaatiin si marsee harka siif rukutu suni irra caalaan isaanii hiriyoota maqaati malee hiriyoota haqaatii miti. Hiriyoonni akkasii suni warra dudduubaa si gaadu, warra toltuu osoo hin ta'in hamtuu sitti yaadu, warra si wajjin nyaachaa harka lafa jalaatiin si nyaatu. Warri akkasii suni warra shiraa fi malaati. Warra siif mala maluu irra sitti mala maluu keessaa yeroo kamiyyuu aktaroota ta'anii qooda isaanii baatanidha. Addunyaa kana keessatti namoonni jajjaboon baay'ee kan kiyyeeffaman hiriyootaan hiriyoota yoo jennu hiriyaa maqaatiin. Maarree ati addunyaa kana keessatti namaa fi hiriyaa maqaa osoo hin taane hiriyaa haqaa ta'uu barbaadi. Ofiif hiriyaa yoo dhabdes namaaf hiriyaa gaarii ta'uudhaaf jibbaadhu. Nama wajjin nyaatti hin nyaatin, shira itti hin yaadin. Sibiilli abbaan qaree abbaa qalee jedha Oromoon yoo mammaaku. Deebitee isatu si nyaata waan ta'eef mee yaadadhu. Jireenya kee keessatti mudaa fi godaannisni ati qabdu baay'een hiriyaa keetiin sirra ga'e. Shiraa fi sharri hiriyaan kee xaxaliin daandii hiriyaan keessatti baaseen diinni deemee si qaqqabe. Kanaafiyyuu akkaa fi bakka jirtu keessatti hiriyaa filadhu. Jireenya keessatti wanni akka hiriyaadhaa murteessaaf barbaachisaan hin jiru. Kanaafiyyuu hiriyaa gaarii Rabbi siif haa baasu.